So Oromoon lakkii Shawaan dhumaa jirti, Wallaggi dhumaa jira. Gujiin dhumaa jirti, Booranii dhumaa jirti, Arsiin dhumaa jirti, Harargeen dhumaa jirti, Wallo dhumaa jirti. Oromoon dhumaatii malee waa takka irraan harkannee jee Oromoon dura dhaabbannaan misooma fuudheeti Baalee geesse. Mee ilaala akkatti danama qoqqooduu deemu. Hay Baalee ifaa bar ifaa Baalee san Baalee roobetti imma ifaa deengadda isin gartan san yoo ajjata lama kararraa achi gorte bar dukkanaa bar hallayyaa keessa buutaa bar. Buldingiin takka mannitti aanu mannummaan karaa sanirraa ifaan qabu bar. Sigale. Kana kararra dhaabeeti misoomaan Ambaalee geessee fi Harargeen hinaaftee, misoomaan Ambaalee geessee fi Wallaggi hinaaftee, misoomaan Ambaalee akkanatti danama qooduu barbaadaa jechuudha. Oromoon kana beeyin magan wanni Baalee ta'e Harargee taate, wanni Booranaa ta'e Wallaggaa taate, wanni Walloo ta'e Iluu Abbaa Boor Jimmaa taate jeeti uummanni keenya beeyin magan jee jalaati ta'e. Kana hunda akka godhu dhabeeti amma bineensa guutuu warra garaa isaatiif jiraatu qofa filee. Sigale. Warra maallaqaniin fudhadha juu hunda filee. Warra maallaqa akkaawuntiin naabuuftan naabuusaa naabuusuu baattan isattiin isni madhaa jaarsi dhageessanii warra akkasii qofa walitti diriirfateeti sigale. Yessarii qofa walitti diriirfateeti. Saba kana burjaajeessuu diiguu barbaadaa jechuudha. Kun itti milkaa'aa abadan itti milkaa'u. So kana keessa tarkaanfanneeti hayyoonni keenya arra sadarkaa gartee warri dheengadda inni akkam beekamneen dhagaa walirra darbisiisaa ture hundi arra miidiyaa tokkorra ta'anii waliin haasa'anii jechuudha. Amma yeroo gabaabduu keessa Dr. Tsaggaayee Araarsaatiif Jawwee eeggadhu. Sanumaan duratti guutuu isaanii wala marro wala Jawwee wala waan Oromoon niin qaba jettu tabakka takkatti hiisee hulaa cufattee warrirriituu teessu eeggadhu. Sigale. Tanaafin awwaboon hin jarjarinaa. Ijoolleen amma dhukkee godhu jirti, makalaakiyaa dhukkee godhu jirti, kan fixu jirtan sunis obboleeyyan keessanii suuta ja'a wanni nan ijoollee wobootiin juuf waan deemaa jira sirri quba qabnaa jechuudha. Kana irra duuluun isan barbaachisuu jennee jirra jechuudha. Ifiinuu duu jira nama ifiif ajjeesu jiru. Ummanni biyyaa yaa Rabbi maal keessa jira? Kaadireef kaabineen paarlamaan biyyattii bar qoonqoo gaafachuu jira bar. Nyaata nyaachuu dadhabne. Paarlamaan biyyattii nyaata gaafachuu jira bar. Doktarri biyyattii nyaata gaafachuu jira bar. Haya kan doktarri sadarkaa tanatti daabboon dhabee jiru mee qotee bulaan maal keessa jira? Kana ilma keetii deeggarii siin jaa. Kana abbaa injifannootii deeggarii siin jaa. Mee namni kana deeggarii siin jiru diina keeti moo ilma keeti moo fira keeti naayime atummaan deebiif gaafa. Kana gubbaan ka gibira simma wanta godhu. Ummanni qotatee osoon hin qabne horsiifatee osoon hin qabne tokkicha qabu gurguree akka gibira isa gabbaru hattuurra jaare gara jabeeyyii jala ifirra waajjira sarraa hanga gandatti irra jaare sigale dhukkee godhu jiraa jechuudha. Kana hunda PP maaliif godhu jirti? Only Christie's expelled. Kana hunda PP maaliif godhu jirti? PP'n ummatan qabdu. Bu'uura ummatan qabdu. Paartiin tokko yoo bu'uura ummataa qabaate bu'uura saasanin diigu. Silaa osoo Oromoorraa abdii qabaate Oromoo kutaan hin qoodu. Oromoo gandaan hin qoodu. Anaa Jimma ta'e tanaaf narra duulan. Anaa Harargee ta'e tanaaf narra duulan. Anaa Arsii ta'e tanaaf narra duulan siin jaa dhufe kaabinummaan guddaan suufa uffatee bara. Bar osoon namni Harargee ministeera tahee isa jala taa'u jiruuti jimaa Harargeerra murteessanii Harargee keellaarra dhaabanii Harargee miskiineessanii Harargee duru akka Suuditti namni itti yaa'ee irraa milkaa'u irraa fooqii ijaarratu naannoo biroorraa dhufanii diina hundachi baratan. Harargeen har'a warra diina baratuuf qaariyaa baasuu dhiisi ilmoo ifii qaraasisuu hin dandeessu.
Harargee kas turte san miskiina isa. Haya namni isa jala jiru kun maal sii godhe? Maal sii godhe? Haya waajjira keeysaa Wallaggaa guutuu jedhan. Wallaggi ama turbo guutuu dhumu jirti. Mee Wallaggichi keeysa guutuu taateef, paarlamaa keeysa guutuu taateef. Sigale? Sagalee dhaawa? Dhaapuwa. Ibrahim qabalal microphone ka ajaiba kanaan Ibrahim qaba. Anjamaan hin jiru. Kana gooneeti. Sagale wanni jedhamtu hin jirtu noora. Arkiteemi amma sagaleen sirrooyitee jirti laa. Amma sirrooyitee jirti jechuudha. Akkas laa. Ibbiraa qabdi ijoolleen Oromoo moo waa hunda ibbiraa qabna nuti. Sigale amma sirrooyiteemi. Amma sirrooyiteemi sagalee. Ibbiraa qabna sosoo hin dandeeysan har tokko sosoo hin dandeeysan caljaa sheer godhaaysan. Amma sirrooyiteemi akkana laakuna. Daqiiquma sirreessinaan siin jiru akka rakkoon hin jiru. Akkana laalis. So piippiin maaliif uummata adda filtii? Mata duree teenya bakka itti dhaabbanneen irraanfannu. Isaan bar amarra guddaa isin amma dhugumaan sagaleen dhagayni isaan bar sagalee wanni jaaniif irra guddaan akka ajandaan Sheekka Abbutaa jalaa badu. Sheekka Abbutaa arra dhiisiiti. Gaafa gartee dura lafaa ka'usanu siyaasa ajandaan isaa jalaan badu. So maaliif piippiin ummata adda qooduun ummatuma aangotti isa fide adda filuun ummanni gaafa wayyaanee dura dhaabbatu beeki oggii walloddu'e Wallaggaa asii battisa lola Gujii keeysaa hidhiif nyaata Arsii keeysaa tarkaanfii fudhata Harargee keeysaa kuffisaa jechuudha. Ummata akkasitti tokkummaa isaatiin aangotti isaan fide arra adda babaasuun maaliif barbaachise? Maaliif barbaachise? Bu'uura ummataan qaban ummanni filateechin kaayyan kaayyoo ummataa harkaan qaban kijibduudha. Mee waan inaan poosti godhina jala gaddeemaa laala viidiyoo qaallicha sheeyxaantichaa sana afaan Oromootiin afaan federaalaa godhuu deemaa jennullee shawwadeef jala nu oofuutu. Wanti ergamtuun isii qoftiin wanni jechaa ture baga gammanne maaltu harkame afaan Oromoo afaan federaalaa ta'uuf deeman shawwadaa santu harkaa dhumate. Igale shawwadaa santu harkaa dhumate. Shawwadaan sun waan harkaa dhumatteef maal godhe? Bu'uura ummataa waan hin qabneef ummataa waan hin filataminiif siin jedhe. Waan ummanni gartee irraa barbaadu san takkallee waan hin guutiniif maal godhe? Gartee gowwaa fi gowwittii xiqqoo maallaqa harkatte tana ummata irra gabbubbaasee jechuudha. Keenya kun ka hubannoo qabne abaluu ija teenyaa nurraa ittiin bu'inaa. Abaluu miila keenyaa nurraa ittiin bu'inaa jedha. Adeero ijji teenya ta diina keenya laaltee nurraan garri bu'aa maal qabdi? Meeji keessattuu ijoolleen Harargee faan namni piippiin Harargee irra miite ni jirti mee Rabbi sodaadhu. Daldala nu dhoorkitee keellaa nurra wanna gootee daldala nu dhoorkitee keellaa nurra guutee haati teenya abbaan keenya jimaa baadiyyaa irraa cabsee fiduudhaaf bakka meeqa qaraxarra hoggii magaalaa geeyse
mee oggii magaalaa geesse firii ilmaanii bitee wanni inni gurmurra fidu firii ilmaanii bitee galchuuf ni geessi. Mee namni Harargeerraa hin dhaladha jiufaan namni Harargee himatufaan abdiillee dheengadda ummata keenya akkasitti gartee wanni takka malee irra deeme naatoo takka malee akkasitti irra deeme san arra manni isaa beete mangistii fakkaata. Republican Guardian eegama. Jimaan isaa qaxxitaa oowwaan hawwadaa hidhuufaaf enjoy godhu jira jechuudha. Dhalaa gosa fedhe jijjiirrate. Warri abdiilleen gaafas buqqise arra bakka seenu dhabee barandaa tana. Finfinnee tana yoo deemte namni ati gartee afaan Harargeetiin namni sadaqaa kadhata. Harargee dur namni oggii beelee itti badu. Harargee namni dur oggii gartee waa dhabe dhaqee itti dalagatu. Aboo hawwadaa jimaa cabsinaan barati miliyooneera ta'a makiinaa bitattaa bara bajaaj bitattaa bara. Arra hawwadaa sun maal fakkaatti mangallaa gartee loon keessaa yaa'an faras magaalaa guyyaa magaalaan ta'in hin fakkaattu. Namni hawwadaa irra waan afaanii kutatu hin dhabne. Mee namni Harargee fi Injuufaan akkamiin namicha kana afaanillee namicha kana dubbata. Diinni guddaan Harargee qaallicha kanarra ni jira. Piippiin gaafa wayyaan akka Harargeen gaafa wayyaan akka namni miskiinoo ta'e. Harargeen gaafa Dargi akka namni miskiinoo ta'e. Gaafa Minilik kan jettan san akka namni miskiinoo ta'e. Amma kana gubbaan gibira parsantii 35 itti gaxoofu jira. Maaliif nama isaanii dubbatu hin qabu jechuudha. Warrichi taa'u warra gartee qaalii isaa godhu. Warra yoo iyyaa janiin iyyu. Warra yoo harka baasaa janiin harka baasu. Warra yoo usaa janiin usu. Kana qofa bu'uura ummataa waan hin qabneef gartee yeessarii qofa walitti qabate jechuudha. Haya Wallaggaa biiroo keessa hedduudhaa siin jedhufe. Oggii Wallagga bira dhaqe akka Wallagga jaalatu, akka Wallagga dhiyaatu, Wallaggi biiroo keessa isii guutu bara ilaa waajjira kiyyaa ja'a sii gale. Mee namni Wallaggarra dhume ni jira. Wallaggaa dur dammaa fi dhadhaa muka keessa bosona keessaa quuftu. Arra magaalaa keessaafuu magaalaa faras magaalaa yoo dhayite dammaa dhadhaa ni garta. Dammaa dhadhaa ni garta. Mee Wallaggi biiroo keessatti guutuu taate maal sii gooti? Gaafa wayyaanee baay'anni keenyaahuu waa xiqqishoo amma gartee jijjiiramni dhufe baay'anni Oromiyaa ni guddate bakka bu'ummaan paarlamaadhaa ha Oromoo ni guddate siin jedha. Mee paarlamaan guddachuun mee murtii Oromoo murtii dabaata Oromoo irra murtaa'uu deemtu takkatan inni morminaa himi. Meenaa himi. Nama hedduuchi keessa qabaachuun bu'aa maal sii qaba? Heddummini tiitichinuu wanna irraa banatee nyaata. Haasa hojjaa irraa banatee dhugaa yoo heddumminaa tiitichi